Sadaasa afur 2021 irraa eegaluun bifa addaan uummata Oromoo godina Walloo bakkoota garaa garaa irratti boombii xiyyaaraan roobsuun namoota dhibbaa ol miidhuu fi qabeenya barbadeessuun gabaafame. Bal'ina isaa Jaalawwii Maamurtuu of harkaa qaba. Akka jiraattonni kaaba Oromiyaa bilbilaan dubbifne nuuf ibsanitti mootummaan murna PP uummata daguugee balleessuun haamilee cabsee gada aangoo isaa dheereffachuu barbaadu uummata Oromoo kanaan dura maqaa duula lafa babal'ifannaan uummata finxaaliyyaa Amaaraa itti bobbaasee dadhabnaan yeroo ammaa ammoo xiyyaaraan boombii itti roobsuun uummata nagaa hedduu lubbuu obbaasee jira. Haaluma kanaan Sadaasa afur 2021 irraa eegaluun bifa qindaa'ateen xiyyaaraan kaaba Oromiyaa godina Walloo bakkoota akka Qaacur, Kamisee, Qalloo, Jimaatee, Caffee, Jaarraa fi Maqafursee yeroo ta'u boombii xiyyaarri lafa inni dhufu hin beekamneen uummata Oromoo nagaa irratti maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF isin keessa jiran itti roobsamaa jiru kan akkaan uummata irratti miidhaa jabduu geessise kan Qalloo fi Caffaa Roobit irratti gaggeeffamedha. Tarkaanfii humni badii mootummaa kun uummata nagaa irratti fudhachaa jiru guyyaa lammaffaa Sadaasa 2021 kan itti fufe yeroo ta'u namoonni 100 olii fi qabeenyi barbadaa'uun uummanni gocha mootummichaa dheessuun daa'imman isaa qabatee bosonatti galuun du'aa awwaallachuu fi madoo isaa wal'aannachuu dadhabuu isaa maddeen keenya kanneen ijaan argan himaniiru. Rakkoo hammaataa mootummaan badee balleessan PP uummata Oromoo Walloo irratti geggeessaa jiru haalaan cimaa yoo ta'e iyyuu waan qabnuun gooticha waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun sirnicha yeroo xumuraaf qonnee awwaaluu qofaan nagaa waaraa arganna jechuun miira aarii fi dhaadannoon wal makeen kan yaada isaanii bilbilaan raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaatiif kennan jiraattota kaaba Oromiyaa godina Wallooti. Boombii samaa umarraa gadi uummata irratti hawaasa irratti roobsee uummata fixaa jira. Qaacur kan jedhamtu irratti eegalee Qaacur san irratti ni darbate. Kamisee irratti ni darbe. Qalloo kan jedhamtu irratti ni darbe. Caffaa Roobii odoon gahin Jimaatee kan jedhamtu irratti bakka lama moo sadiitti darbe. Caffaa irratti ni darbe. Darbee Jaarraa fi Magantaa Kursee kan jedhamu kanarratti ni darbe. Uummata irratti roobsaa jira. Kan badii guddaa irraan gahee uummata fixee isa amma Qallooti fi akka Caffaa Roobii hin jiru. Caffaa Roobii irratti uummanni Oromoodha. Qotee bulaan daldalataan uummanni dhumee jira.